Oduu gammachiisaa amantoota magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee maraaf waldaan Ifakakuu Aaraa addunyaalessaa naannoo samii 72tti argamu kanaan dura sagantaalee guyyaa dilbataa gaggeeffamuu dabalatee guyyootaan dabalataa kan biroo dhaabbataa taasisuudhaan tajaajilaa kan ture yoo ta'u sagantaaleen kunneenis roobii waaree booda sa'aatii 9 irraa eegalee yeroo dhukkubsattootaaf kadhatamu yeroo waaqeffannaa fi yeroo lallabaati. Kana malees dilbataa ganama irraa eegalee yeroo kadhannaa yeroo waaqeffannaa ajaa'ibaa fi yeroo sagalee waaqayyoo itti lallabamudha. Iyyaasuuf baay'ee gaaffiidha sinin jedheera. Iyyaasuun akkuma ka'eeni lola kee agale. Har'a mootii tokkotti itti dhufa. Moo'ee kee darba. Boris mootii tokkotti itti dhufa. Moo'ee kee darba. 31 moo'ee darba. Marree hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldichaa kan ta'e ergamaa Israa'elii fi tajaajiltoonni kan biroollee irratti argamanii isin tajaajilaa turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kana ammoo waaqayyo nu bal'isee iddoo kan biraattis hojii babal'isuu wangeelaa fi sagantaa adda ta'e qabannee dhiyaachuu keenya yeroo isin beeksisnu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Egaa sagantaaleen idilee keenyas kamisa waaree booda sa'aatii 10 irraa eegalee sagantaa kadhannaa akkasumas yeroo waaqeffannaa ajaa'ibaa fi yeroo barsiisaa akkasumas lallaba sagalee waaqayyoo yoo ta'u saganticha irratti waaqayyo dinqiiwwan adda addaa ni hojjeta. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkuma ture akkasuma Musee wajjin ta'uu koorri Israa'el akka beekanitti ani arraa ija isaanii duratti nama guddaas gochuu jalqaba. Sanbata xiqqaas ganama sa'aatii 3 irraa eegalee sagantaan kan itti fufu yoo ta'u kana malees dilbata waaree booda sa'aatii 9 irraa eegalee dubbii sagalee waaqayyoo ni lallabama, faarfannaadhaan waaqayyoo ni waaqeffama, dhukkubsattootaaf ni kadhatama, akkasumas lubbuu aaraadhaafis waamichi ni taasifama. Marree sagantaa kanarratti hundeessaa fi abbaa mul'ataa waldaa Ifakakuu Aaraa addunyaalessaa kan ta'e ergamaa Israa'el bantii fi tajaajiltoonni kan biroos ni tajaajilu. Kanaafuu amantoonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa isheetti argamtan kottaa hojii dinqisiisaa waaqayyo hojjetu ilaala. Kanneen hidhaa seexanaatiin hidhamaniif hiikamsinii ta'a waan ta'eef saganticha irratti hirmaadhaa kottaa waliin waaqayyoon waaqeffannaanis dhaamsa keenya. Egecha jilbaatini enyoto figeno qaxamora Sodaan addunyaadhaane. Egaa bakki argama keenya inni Aaraanis naannoo marfataa Sammiit Peepsii fuula dura boba'aa gaasii look fuula dura asfaaltii Aaraa karaa galumsa mana barumsaa Rift Valley meetira 100 seentanii kan argattan yoo ta'u akkasumas karaa gama YouTube chaanaalii keenya Ifakakuu Aaraa TVtiin sagantaalee keenya biyya keessaa fi biyya alaa taa'uudhaan hordofuu ni dandeessu. Waaqayyo har'a nama tokko kana godha. Isa si yaaddeessu fuulduratti waaqayyo nama guddaa si gochuu jalqaba. Isa si boosisaa jiru fuulduratti nama guddaa si gochuu jalqaba. Agartuun koo banaadha. Aroon koo ijji hafuuraa. Egecha jilbaatini eenyotoo figeenuu qaxxaamura. Sodaan addunyaadhaane. Kana malees karaa gama YouTube chaanaalii keenya Ifakakuu Aaraa TV subscribe gochuudhaan akkasumas like, share, comment taasisaa sagantaalee keenya biyya keessaaf biyya alaa taa'uudhaan nu hordofuu akkasumallee nu bira dhaabbachuu ni dandeessu jecha jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Eebbifama.